Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa haala dandeettii raawwachiisummaa cimsuun danda'amu irratti caasaa isaa sadarkaan jiruuf leenjii kennuu eegale. Leenjicha irratti ogeessonni sadarkaan jiran godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa hirmaatanii jiru. Itti aantuun koomishinara koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa Aadde Mahabuubaa Adam haasaa baniinsaa taasisaniin ogeessi safuu fi naamusa hojii kabajuun hawaasa tajaajiluuf fakkeenya ta'uu akka qabu himanii kaayyoon leenjichaas dandeettii raawwachiisummaa ogeeyyii cimsuu fi haala hojimaata badaa ittisuun danda'amu irratti hubannoo waliigalaa uumuufi jedhan. Leenjiin kun dandeettii keenya kan cimsudha. Tokkoffuma keenya koomishiniin hojjetaansaa warra rakkoo qabu kan hordofu kan to'atu kan rakkoo keessaa akkasirraa kan godhu waan ta'eef ofii isaatiif immoo jalqaba adda durummaadhaan waan hojjetu beekuu qaba waan ta'eef leenjiiwwan akkasiisin barbaachisee leenjii kana isinii qopheessinee jirra jechaadha. Itti aansee seerota farra malaammaltummaa maalidha? Yoo beeknidha itti fachuus kan dandeenyu waan ta'eef hubannoo waliigalaa akka argachuu dandeenyu waan ta'uu hin qabne hin ta'uu waan ta'uu qabu immoo kana ta'a kan jedhu namni hubatee hojii isaa keessatti akka raawwatu gochuudhaaf waan beezik ta'e akkasiin bartan akkasiin hubattan leenjiin seera irratti hundaa'ee kan isinii kennamu ta'a. Ogeessi kamuu naamusa hojii beekuun ogummaa hangafaa ta'uu hubatee hubannoo leenjicha irraa argate hojiitti hiikuun miidhaa malaammaltummaan qaqqabu hambisuuf tumsuu akka qabu dhaamaniiru. Humna dandeettii raawwachiisummaa keenya yeroo jennu sammuudhuma keenya irraa kaaseeti maaltu nurraa eegama maal hojjechuu qabna maal hojjechuu hin qabnu kan jedhu sana hubannaa gahaa argattanii galtanii hojii keessatti jijjiiruun isin gargaara waan ta'eef namni yeroo adda addaa leenjiiwwan akkasii gaafa nuu kennamu ilma daballa malee wanti irraa nurraa hidhatu hin jiru. Hin daganna hin beektan qofaaf miti muuxannoollee walirraa barattu waan ta'eef walitti akkasitti isin qabnee isin leenjisuun barbaachisaa ta'e waan argameef isin waamne isinillee tasgabbiidhaan leenjii kana hayaataan sirriidhumatti fudhattanii galtanii hojii keessatti akkasiin jijjiirtanuu amaanaan isin jechuu barbaada. Hirmaattonni leenjichaa tokko tokko yaada Adaamaa Broadcasting Servisiif kennaniin leenjii akkanaa yeroo garaagaraatti fudhataa jiraachuu kaasanii leenjichis dandeettii fi beekumsa dabaluun hojimaata keessatti qixa sirrii ta'een hojjechuuf shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. Maqaan kiyya Margaa Huseen jedhama. Koomishinii naamusaa farra malaammaltummaa waajjira damee jiddu galeessa kibba Oromiyaa jedhama. Damee Shaashamannee yookiin jecha. Bu'aan leenjii yeroo garaagaraa fudhannu inni qabu tokko ijaarsa dandeettiiti. Hubannoon yeroo garaagaraatti kennamu hojii irratti akka cimnu akka haamilees godhatu namni ni gargaara. Akkasumas malaammaltummaa ittisuu keessatti leenjilee ispeeshaalii hojiilee ijoodhaan wal qabatan kan kennaman yeroo baay'ee daran hawaasa kakkaasuuf illee akkasumas ammoo qaamolee dhimma ilaallatu wajjin hojjechuudhaaf illee nu gargaara jechaadha. Maqaan koo Madaanit Beechaa jedhama. Koomishinii naamusaa farra malaammaltummaa damee jiddu galeessa bahaa irraan dhufe. Leenjiin kun yeroo garaagaraatti nu kennamaa ture. Hojii keenya wajjin baay'ee walitti hidhata qaba. Bobbaanee namoota hojjennu irratti hawaasa hojjennu irratti jechuudha. Safuuf safeeffannaan hojii qabnu hojii keenya san haala kanaan akka hojjennuuf kan nu qarqaaru jechuudha. Itti dabaluunis hubannoo leenjicha irraa arganne hawaasa hubachiisuun dhaloota malaammaltummaa balaaleffatu uumuuf qindoominaan cimnee ni hojjenna jedhan. Hubannoo asirraa argannoon gadi buunee amma keessattuu hubannoon nuti argataa jirru waa'ee aadaa, waa'ee safuu Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti qabudha. Hawaasa akka hubatu gochuudha. Tokko ittisa akka malaammaltummaa keessatti hawaasa waan kana keessatti hirmaachiftee akka hirmaatu gochuudha waan ta'eef isa kanas irraawwannaa kaan ammoo yakkoota malaammaltummaa miidhaa isaa eega barteen booda miidhaa hawaasa irra geessus hubachiiftee hawaasni malaammaltummaa akka balaaleffatu gochuudhaaf irratti hojjechuuf nu gargaara jechuudha. Hubannoo amma leenjii kanarraa arganne jechuudha. Waan baay'ee waan arganneef waan hojii keenya deeggaru waan arganneef jechuudha. Hubannoo cimaa arganneerra hubannoo amma arganne kan ammoo uummata biraan gahuudhaaf ciminaan hojjennaa jechuudha. Leenjichi guyyoota 3 akka itti fufu odeeffanneerra.